harka fuunee kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan buunna waa beekote hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turan affeerraa kiyya. Diddaan uummataa babal'achuun ajjechaa fi gidiraan uummata Oromoo irra gahaa jiru akka dhaabbatu gaafatame. Yaadannoon fincila qonnaan bultoota Baalee waggaa 81ffaan yeroo duraatiif amajjii 30 bara 2024 magaalaa Kaayirootti kabajamee oole. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Ilfaataa keessatti humnootiin nageenyaa mootummaa uummata irratti ajjechaa raawwachuun dhagahamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Diddaan uummataa babal'achuun ajjechaa fi gidiraan uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafatame. Waggoottan kurnan darbaniif boqonnaa tokko malee fincila diddaa garbummaa taasisaa kan jiru uummanni Oromoo firiin qabsoosaa garee maalummaa Oromoo hin beekneen jalaa butamuu isaatiin ammas daandii irratti deebi'uun diddaa taasisaa jira. Gareen badhaadhina Oromiyaa jedhee of waamu qabsoo sabaa butuun harka warra siyaasa maleeyyiitti kuffisuun sirna gara jabeessa ijaaruun Oromoo qe'ee isaa irratti ajjeesaa jira. Yeroo ammaa kana obsasaa kan fixate uummanni Oromoo hiriira diddaa taasisuun mirga lubbuun jiraachuu isaas gaafataa jira. Oromoon mana isaa keessatti garee safuu fi duudhaa sabichaa hin beekneen ajjeefamaa wayita jirutti tooftaaleen qabsoo jijjiiramuun qabsoo hidhannoon cinatti diddaan uummataas dhalatee jira. Gaaffii Oromoo deebisuuf xiinsammuu sabichaa kan wallaalte sirni PP sagalee uummataa ugguruuf olii gadi kaachaa jirti. Haaluma kanaan hiriirri diddaa garbummaa guyyaa dheengaddaa eegalee har'as itti fufuun bakkoota garaagaraatti geggeeffameera. Hiriirawwan guyyaa har'aa gocha badii mootummaa abbaa irree Itoophiyaa balaaleffatan keessaa hiriirri aanaa mana sibuutti geggeeffame isa tokkodha. Aanichatti uummanni waliin ta'uun gocha badii mootummaan biyyattii uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kan balaaleffate hoggaa ta'uun mootummaan gaaffii Oromoo deebisuu dadhabe aangoo gadi haa lakkisuus jedhaniiru. Mootummaan amma biyya bulchaa jiru PP'n gocha duguggaa sanyii ija dhaabbilee namoomaa duraa dhokate uummata Oromoo irratti dalagaa jira. Yeroo ammaa kanas diddaa uummataan alatti qabsoon hidhannoo fi uggura dinagdee mootummaa biyyattii hoogganu irratti taasifamaa jira. Yaadannoon fincila qonnaan bultoota Baalee waggaa 81ffaan yeroo duraatiif magaalaa Kaayirootti kabajame. Bulchiinsa Xaayilaanii booda bara 1943 qabsoo diddaa garbummaa hidhannoo kan jalqaban qonnaan bultoonni Baalee Muhammad Gadaa Qaalluutiin hoogganaman yaadannoon fincila isaanii waggaa 81ffaan biyya Masir magaalaa Kaayirootti yeroo jalqabaatiif kabajamee jira. Uummanni Oromoo mootota abbaa irree kanneen akka Teediroos, Yohaannis, Nuguso Minilik, Hayilee Sillaasee, Dargii fi mootummaa Addawaawii irratti qabsoo gitaa adeemsisaa tureera. Bara 1941 erga Hayilee Sillaaseen gargaarsa Ingiliziitiin biyyatti deebi'ee cunqursaa mootummaa fiwudaalizimii kan injifatan qabsaa'onni Baalee kan Muhammad Gadaa Qaalluutiin durfaman bara 1943 irraa jalqabuun dalloomannaa lageen wal malee fi maannaatti galuun sirna baalabbaatummaa falmuu jalqabani. Muhammad Gadaa Qaalluu jaallan isaa Huseen Sadeen jechuunis Huseen Waayyuu Morkee, Huseen Morkee fi Huseen Gadaa Qaalluu wajjin bosona seenuun qabsoo fincila diddaa garbummaa jalqabanii turani. Qabsaa'onni jalqaba hidhannoo qawweetiin diina falmuu jalqaban bara 1946 hanga 1949tti qabsoo cimaa taasisuun diina jilbeenfachiisanii turaniiru. Haa ta'u malee aanaa Haarannaa Bulluq naannawaa magaalaa Hangeetutti diinaan wal falmaa oolanii Huseen Sadeen achitti wareegamuun Muhammad Gadaa Qaalluu qabamee magaalaa Gobbaatti erga hidhame booda ajjeefamee ture. Qabsoon Muhammad Gadaa Qaalluu fa'iin jalqabamte babal'atee
babal'achuun karaa Genniileen Jeneraal Hussein Bunee fi Koloneel Abdullahi Badhaasootiin akkasumas karaa madda walaabuutiin Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Koloneel Aliyyii Cirriitiin qabsoon itti fufte. Bara 1958 fi 59 bara qabsoon cimtuun Baalee keessatti adeemsifamaa turee fi injifannoon bal'aan itti argamaa tureera. Oromoo qabsaa'ota heddummataa dhufee fi hidhannoon qabsaa'otaa walgituu dhabnaan Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Jeneraal Hussein Bunee, Koloneel Adam Jiiloo fi kanneen biroo gargaarsaaf gara Somaaliyaa imaluun qawwee boombirii fi hidhannoo waraanaa kanneen biroo argatanii biyyatti deebuun qabsoo adeemsisaa turaniiru. Mootummaan Hayile Sillaasee xiyyaara Ingilizii fayyadamuun qabsoo fincila ijoollee Baalee dhaamsuuf yaalus qabsaa'onni xiyyaara Ingilizii baddaa Baalee keessatti kuffisuun injifannoo gonfatanii turaniiru. Hoggansi uummataa Ajjadam Saaddoo qabsoo hidhannoo Baalee keessatti adeemsifamaa jiru maccaatu lamaan walitti hidhuun qabsoo cimaas taasisaa turaniiru jedhame. Qabsoon hidhannoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa ture hundeeffamuu adda bilisummaa Oromootiif bu'uura akka ta'e kan himamu waggaa ta'uun fincilli diddaa garbummaa jijjiirama sirnaa fi siyaasaa Itoophiyaa keessatti fiduus danda'ee tureera. Qabsoo fincila ijoollee Baalee kana yaadachuuf amajjii 30 bara 2024 biyya Masraa magaalaa Kaayirootti ayyaanni yaadannoo fincila ijoollee Baalee adeemsifamee jira. Yaadannoo fincila qonnaan bultoota Baalee kan abbummaan kan qopheesse immoo waldaa madda walaabuu biyya Masrii waggaa ta'uun sagantichi akka milkaa'uuf gaheen hawaasaa olaanaa ta'uu pirezidaantii waldichaa obbo Seefuu Hasan ibsanii jiru. Waltajjii kana irratti agarsiifni gargaarsa dookumentarii seenaa fincila ijoollee Baalee ibsu akkasumas qaamolee biyya keessaa fi biyya alaatti deeggarsa namoomaa irratti bobba'aniif beekamtiin kennamee jira. Godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Ilfaataa keessatti humnoonni mootummaa uummata irratti ajjechaa raawwachuu maddeen himan. Aanaa Amboo ganda Haaruu Xiroo fi ganda Xullee akkasumas aanaa Ilfaataa ganda Dirree Bareedaatti humnoonni mootummaa maanguddootaa fi dargaggoota qe'ee isaanii irratti ajjeesuu jiraattonni himaniiru. Amajjii 28 bara 2024 aanaa Amboo ganda Haaruu Xiroo garee Saaqaa jedhamutti maanguddoo Nagaasaa Maarshaa, obbo Abarraa Dallasaa fi namoonni biroon ajjeefamuu jiraattonni himanii jiru. Maanguddoon kun abbaa maatii 12 kan ta'ee fi hirmaannaa siyaasaa kan hin qabne uffata waraanaa itti uffisuun rasaasa 5 rukutanii ajjeesanii biraa deemuu maatiin himanii jiru. Akkasumas namoota qabamanii mana barumsaa Galaan Waddeessaa keessa turan keessaa nama Abarraa Dallasaa jedhamuu fi namoota biroo 2 ajjeesanii reeffa maatii dhowwachuunis himamaa jira. Obbo Abarraa Dallasaa abbaa maatii 4 yoo ta'an jaarsa waldaa Mulu Wangeelii Dagaa Ciisaa ta'uu isaanis odeeffannee jirra. Namoonni qabamuun dhabamsiifamaa jiraachuu kan himan jiraattonni aanichaa gandichatti yakki namoomaa ulfaataan raawwatamaa jiraachuu himaniiru. Aanaadhuma Amboo ganda Xuleetti amajjii 24 hanga 27 bara 2024 obbo Galaanaa Abarraa, dargaggoo Rattaa Firoomsaa, obbo Atoomsaa Feeyisaa, dargaggoo Baacaa Taakkalaa, obbo Cannuu Qaqqabaa fi Tarreessaa Keeyyataa namoonni jedhaman qaamolee mootummaatiin ajjeefamus jiraattonni dubbataniiru. Namni Tarreessaa Keeyyataa jedhamu kan dhibee sammuu qabuu fi magaalaa Amboo fi naannoo sanatti beekamu iddoo dhaloota isaa Daggooyyee iddoo addaa Olaa Dhokkeetti ajjeesaniirus jedhamee jira. Osoma karaa deemanii itti dhufuun atis waraana bilisummaa Oromootiif odeeffannoo funaanta jechuun ajjeesanis jedhaniiru. Amajjii 28 bara 2024 aanaa Ilfaataa ganda Dirree Bareedaatti dargaggoonni 2 Soorii Gaashoo fi Daawwit Wayyumaa qeedhuma maatii isaaniitti rasaasa rukutamuun ajjeefamuu jiraattonni GMN itti himanii jiru. Sarbiinsi mirga namoomaa ulfaataan gandicha keessatti raawwatamaa jiraachuus jiraattonni himaniiru. Mootummaan biyya bulchuuf yaalaa jiru PP'n hidhattoota naamusa hin qabne uummata gidduutti bobbaasuun yakka namoomaa raawwataa jira. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuutti maqaa investimentii jedhamuun murni bilxiginnaa qonnaan bultoota qabeenya isaanii irraa buqisaa jiraachuun dhagahamee jira. Aanichatti lafa hawaasni Oromoo irra qotachuun ilmaan isaa ittiin guddifatan ganda Beenaa Afuraffaa jedhamutti abboota qabeenyaan jalaa saamamaa akka jiru jiraattonni kan himan waggaa ta'u yeroo ammaa kana investimentii jedhuun namoonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaa jiraachuun dubbatanii jiru. Qonnaan bultoonni aanaa Daarimuu kana keessaa buqqaan beenyaan tokkollee kan kaffalamaaf hin jirre waggaa ta'u doorsisni kaadiroota PP'n irratti raawwatamaa jiraachuus odeeffamaa jira. Namoonni hedduun ilmaan isaanii waliin torbanoota lamaan darban irraa eegalee jireenya gadadoo isaan mudate keessa waliin wallaansoo qabaa kan jiranii fi kanneen qabeenya isaanii irratti hafanis buqqisuuf qophiirra akka jiran maddeen aanicharraa dhuka qaban eeranii jiru. Uummanni yeroo ammaa aanicha jiraatu kanaan dura godina Harargee Lixaarraa rakkoo hongeetiin buqqifamuun aanicha kan qubsiifaman waggaa ta'u bara 2005 irraa eegaluun jireenya isaanii aanichatti gaggeeffataa jiru. Hayyaani kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Bunnaa Uwwaa Beekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gama biraatiin gaaffii fi yaada yoo qabaattan karaa lakkoofsa Telegiraamii iskiriina gubbaatti mul'atuun nu quunnamuu dandeessu isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.